Harka fuunee kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoork kun qophii addaati. Qophii addaa keenya har'aa irratti mata duree waa'ee badhaasaa Noobilii muummicha ministeeraa ilaalchisee waldaanii ogeessota seeraa Oromoo idilee addunyaa xalaa barreessan irratti obbo Tsaggaayee Haayiluu wajjiniin marii taasisuuf deemna. Tsaggaayee afeerraa qophii keenyaa kabajjee waan nu dhiyaatteef maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin guddaa galatoominsiin jedhaa anaa dhufu. Galatoomaa OMN illee waan na affeertaniif galata qabaadha. Tolee, egaa muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed erga badhaasa Noobeelii nageenyaa fudhateeti ji'a 6 darbee jira. Badhaasa Noobeelii nageenyaa ka biyya Norway bara onkoloolessaa 11 bara 2019 muummicha Abiyyi Ahmediin badhaasuun isaanii ni yaadatama, murteessuun isaanii ni yaadatama. Kanuma irratti hundaa'ee muummichi ministeeraa Abiyyi Ahmed sadaasa muddee 12 bara 2019 dhufee badhaasa kana fudhatee jira. Muummicha ministeeraa Abiyyi Ahmediif kennamuunsaa maal barbaachisaa ture, akkamitti ilaalta barbaachisummaasa? Hayyee gaaffii gaariidha. Barbaachisummaa badhaasa Noobeelii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmediif kenname barbaachisaa ture akkamii isa jedhu ilaaluu dura waanuma badhaasuma Noobeelii kanaan wal qabatee waa'ee koree badhaasa Noobeelii kana xiqqooshii kaasuun barbaada. Yeroo jalqabaatiif miti namoonni akka muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kuni yeroon isaan badhaasa Noobeeliitiif filataman yookaan immoo kaadhimamoo ta'anii dhiyaatan yeroo jalqabaatiif miti. Namoota adda addaa namoota wal filmisiisaa ta'antu seenaa keessatti koree Noobeelii kana keessatti kaadhimamaa ta'anii dhiyaatanii jiru. Haammo'achuu baatan illee malee. San keessaa kan nama dinqu fakkeenyuma lamaan tokko lafa kaayanii achi isa muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmedittan darba. Inni tokko bara 1935 Mussoliniin bulchaan Xaaliyaanii koree kanatti dhiyaatee ture. Nama tokko ta'ee jechuudha Mussoliniin immoo akkuma beekamu bara 1935 akka badhaasa Noobeelii inni kunis kaadhimamaa ta'ee haa dhiyaatu jedhamee erga galmaa'ee ji'a tokko booddee waraanni isaa Itoophiyaa irratti weerara banee jira. Kana namoonni seenaa lola biyya Xaaliyaanii fi Itoophiyaa yookaan immoo Mussoliniin Itoophiyaa irratti weerara geggeessee walii wal qabatee dubbisan yookaan qo'atan ni beeku jedhee ni yaada. Namoonni akkanaallee kaadhimamaa ta'anii dhiyaatanii jiru jechuudha. Isa qofa miti bara 1939 Adolf Hitler nama tokkoon dhiyaatee ture jechuudha. Kaadhimamaa haa ta'u jedhamee yaadni isaa dhiyaatee ture. Namoota kana lamaan maaliifan kaasee haala muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaadhimamaa ta'ee itti dhiyaatee fi achi immoo kaadhimamaa ta'ee dhiyaachuu qofa miti moohatee badhaasni Noobeelii kan bara 2019 muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed moo'ateera jedhamee addunyaatti himamee innis badhaasa sun fudhatee waan rakkoo qabuufan kana duubaan kaasuu barbaade. Jechuun kaadhimama namni yookaan bulchaan ta'uu danda'a yookaan karaa biraatiinis ta'uu danda'a. Namoonni waan gaarii waan jajjabeeffamuu qabu waan sabaaf ta'uu biyyaaf ta'uu nagaa addunyaatiif ta'uu irratti qooda guddaa taphatan yookaan hojii guddaa agarsiisan jajjabeeffamuudhaafis gara fuulduraattis akka itti fufan hamilee ta'uudhaaf jedhamee namoonni baay'een koree adda addaatiin ni dhiyaatu kaadhimamaa ta'anii. Erga kaadhimamaa ta'anii booddee immoo wal falmii booddee yookaan calallii booddee namni tokko ni mo'ata. Gareedhaanis mo'achuun ni danda'ama. Garuu yeroo muummichi ministeeraa Itoophiyaa mo'ate Abiyyi Ahmed kobaasaa filatame jechuudha. Qabxiin durarratti lafa kaa'uu barbaadu namoonni koree Noobeelii kanarratti maqaan isaanii kaadhimamoo ta'anii dhiyaatan dhuguma akkuma jedhamu namootuma guutummaa guutuutti dandeettii qabanii fi waan gaarii hojjetanii fi
waan dinqisiifamuu qaban waan jajjabeeffamuu qaban hojjetan jedhee namanu jechuudha ani akka karaa kiyyaatti. Kun kana ta'ee otoo jiruu Abiy Ahmedis koree kanatti dhiyaatee ture jechuudha kaadhimamaa ta'ee. Yeroo san akkuma jedhame barbaachisummaan isaa maaliin inni jedhu tokkoffaa wanti jedhamaa ture kan koreen kun Abiy Ahmed yookaan muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kana filachuu danda'ee fi qabxii sadiirratti waan gadi fageessee ilaalee xiinxalee waan saniin immoo ittiin quufuudhaan warra dhiyaatan caalaa nama kanaaf malaa jedhee muummicha ministeeraa Abiy Ahmed filatee akka ture hundumti keenya iyyuu ni yaaddanna. Garuu kan ilaallu amma qabxiin koreen sun lafa kaayee muummicha ministeeraa Itoophiyaa ittiin filate ittiin badhaase dhuguma waan qabatamaa waan lafarratti bu'ee waan mul'ate waan hojiidhaan mul'atee yoo jenne waan wal falmisiisu ta'a. Kanaafuu gaaffii tokkoon si dabalaa maal ture bu'uurri koree badhaasa Noobeelii kana irratti bu'uureffatee muummicha Abiy Ahmediin badhaaseef? Hayyee gaaffii gaariidha. Qabxii sadi gurguddoo turan maaliif kennameef inni jedhu yookaan immoo warri koreen sunis yeroo gaafatamuuf maaliif muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed badhaasa kanaaf filattan maaliif inni mo'ate isa jedhuuf qabxii sadi gurguddaa lafa kaanii turan. Tokkoffaa nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti uumame isatu waan san mirkaneessee hojii guddaa hojjetee jedhameeti. Kanaafuu kan ilaallame nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti uumame isatu waan guddaa hojjetee hojii guddaadha kaka'umsa guddaadha walii mallatteessuun isaanii suni ni jajjabeeffamaa jedhu. Booddee itti dhufuu nan danda'a kunis sirriidhaa inni jedhu maaliifuu walii mallatteessuu yoo ta'e Isaayyaas Afeworqii fi muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed waliin ta'anii waliin mallatteessuu miti. Mootummaa lamatu waliin mallatteessa. Yoo mootummaan lamaan walii mallatteessan ta'e Abiy Ahmed Isaayyaas Afeworqii dirqisiisee hin mallatteessine. Qabxiin kun akkamitti qabxii kennisiisaaf isa jedhullee falmiin qabaan isirratti. Garuu koreen sun qabxii tokkoffaa jedhee kan lafa kaa'ee nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti buusuudhaaf shoora guddaa taphateeraa isa jedhudha. Inni lammaffaa jalqabbiin dimokiraasii babal'isuuf inni taasise mirga namoomaa kabachiisuudhaaf kaka'umsi inni taasise hidhamtoota siyaasaa hiikuu jaarmilee siyaasaa adda addaa mormitootaa affeeruu isaatii fi kunis waan jajjabeeffamuu qabuu fi hojii gaariidha jedhamee kanarratti hundaa'e. Inni sadaffaa biyyoota ollaa keessattiyyuu biyyoota gaanfa Afrikaa keessa jiran kanaan isaan wal gidduutti nagaa buusuudhaaf waliin jireenya keessattis karaa dinagdees ta'e karaa adda addaa waliin socho'uudhaaf haala mijeessuuf jalqaba hojii taasiseera jedhame san qofa miti keessattiyyuu rakkoo Sudaan kibbaa keessatti dhalachaa ture yookaan mul'achaa ture hiikuudhaafis shoora guddaa taphateera waan jedhu irratti hundaa'e koreen kun isa badhaase kana sadan irratti jechuudha. Garuu isaan kun sadan immoo fudhatama qabu akkuma jedhame yoo jennee ilaalle isa itti dhufuu dandeenya. Garuu koreen sun kana sadi irratti hundaa'e muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediin badhaasa Noobeelii kan 2019 filate ture. Egaa akkuma yaadatamu gaafa hiriirri mormii magaalaa Oslootti ba'amee ture uummati hawaasii biyya Noorweey guutummaadhaan wal ga'ee sagalee tokkoon gara waajjira koree badhaasa Noobeelii kana deemuudhaan muummichi ministeeraa akka badhaasi suni akka listii yookiin immoo suuraan isaa warra badhaafamtoota Noobeelii nageenyaa keessaa akka haqamuu gaafatanii turani. Har'a immoo itti dabalee akkasumas immoo waldaan ogeessota seeraa Oromoo idila addunyaa guyyaa har'aa xalaa barreessaniin koree badhaasa Noobeelii kana akka badhaasi kun akka irraa fuudhamuu gaafatanii jiru. Isa kana akkamitti ilaalte waa'ee iyyata gamaa uummata Oromoo hawaasa Oromoo biyya Noorween dhiyaateef akkasumas immoo iyyata karaa waldaa ogeessota seeraa Oromoo idila addunyaa dhiyaate kana.
Kunika badhaasa Noobeelii kan nagaa jedhameeti kan badhaafame muummichi ministeeraa Itoophiyaa badhaasa Noobeelii kan fudhate kan nagaati jedhameetidha badhaafame. Garuu yeroo kana wanti jirummoo maalinni wanti qabatamaadhaan isa odeeffamu otoo hin taane isa mootummaan Itoophiyaa ofimu yookaan ittiin of dhaadheessu otoo hin taane kan uummanni Itoophiyaa guutuun arguu danda'u uummata Oromoo qofa miti uummanni biyyattii guutuun kan arguu danda'u haa wal qunnamtii jiran mootummaan Itoophiyaa cufee dhoksuu haa yaalu malee ammas karaa adda addaatiin wanti qabatamaan mul'achaa jiru maalinni dhuguma biyyattiin biyya namni Noobeelii nagaa badhaafame tokko bulchumoo isayyuu diktaatarii yookaan mootummaa abbaa hirree mul'atee hin beekne inni jedhu ilaalamuu qaba jechuudha ilaalamuu qaba. Kanaafuu mormiin badhaasni Noobeelii muummicha ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmediif kenname kun ka'uunsaa kanuma malee sirriidhas. Akka kiyyattan akka dhuunfaatti durumaan iyyuu mormaan ture hin mallee fi barbaachisummaan isaa sirrii miti. Qabxiin duratti sadan tarreesse sun kan koreen Noobeelii irratti hundaa'ee badhaasa san kenne sadanuu waan qabatamaadhaan lafa qabateen waan hin turreefu durumaan iyyuu hin barbaachisuun tureen jedhan. Amma immoo dhufnee wantoota san yoo ilaalle sadan irratti iyyuu qabatamaan wanta lafarratti hojjetamaa jiru hin jiru jechuudha. Inni duraa maalinni inni lafa kaawwame nageenya Itoophiyaa fi Eertiraa gidduutti uumame inni jedhu. Nageenyi sadarkaan nageenyaa biyyattii Itoophiyaa fi Eertiraa gidduu jiru maalirra jira? Jijjiiramni jira? Wanti socho'e ni jira? Akka kiyyatti wanti socho'e tokko hin jiru. Hariiroon Itoophiyaa fi Eertiraa hariiroo Abiy Ahmedii fi pireezidaantii Isaayyaas Afeworqii qofaan madaalama yoo ta'e kan addunyaan haa murteessu. Kan fakkaachaa jiru Abiy Ahmedii fi Isaayyaas Afeworqii lola dhuunfaa qabu yoo ta'e isaan araaramaniiru yoo ta'e kan argaa jirru sanni fudhan. Ganamaa galgala Isaayyaas Afeworqii Finfinnee deddeebi'aa maaliif akka deddeebi'an garuu addunyaatti himaan jiranii uummata Itoophiyaatti himamaa hin jiru. Abiy Ahmedis ganamumaan ka'ee Asmaraa oolee gala maal akka mari'atan maal akka karoorfatan addunyaatti himaan jiranii uummata biyya isaaniittis himaan jiran. Isaan araaramaniiru. Kan kanaa achi yoo waa'ee Eertiraa fi Itoophiyaa ilaalle daangaan banamee ture deebifamee cufameera. Waliigalteen sunis hojiitti hin hiikamne. Mootummaan Itoophiyaa waliigaltee Aljeers ni fudhanna hojiirra ni oolchina jedhee mallatteessee Abiy Ahmed Noobeela ittiin badhaafames socho'aa hin jiru. Wanti tokkoyyuu kan socho'e hin jiru akkuma jirutti jira jechuudha qabxiin tokkoffaan sun. Qabxiin lammaffaa calqabbii dimookiraasii babal'isuu mirga namootaa eeguudhaaf hojii calqabanii inni jedhuun sunis addunyaan haa murteessu addunyaan haa ilaalu. Uummanni Oromoo uummanni sabaaf sablammiin biyya Itoophiyaa sun hundumtuu haa ilaalu. Mirga namoomaa kamtu kabajamaa jira. Yeroo gareen abbaan fe'e mootummaa abdatee mootummaadhaan hidhachiifamee abbaa fe'e ajjeesee bilisa ta'ee dhokachuu danda'utti baduu danda'utti inni garuu badiin qabne saniin gaafatamee hidhamee dararamutti yeroo uummanni nagaa uummanni sochii siyaasaa keessallee hin jiraanne manni isaa irratti gubatutti manni isaa saamamutti ilmaansaa isa fuulduratti ajjeefamutti haatiif abbaan ijoollee isaanii fuulduratti ajjeefamanitti dubartiin ijoolleen waraana mootummaatiin gudeedamnutti maal mirga namoomaa kamtu kabajamaa jira? Waa tokkoyyuu hin jiru. Olaantummaan seeraa kan isaan jedhanis hin jiru. Kanaafuu qabxiin lammaffaanis bakka isaa hin geenye hojiirrayyuu hin jiru qarqara isaayyuu hin geenye kanaafuu saniinis kufeera. Inni sadaffaan biyyoota ollaa keessa yookaan keessattuu biyyoota gaanfa Afrikaa keessatti nagaa buusuuf socho'an kan jedhu ture. Abiy Ahmed nama biyya isaayyuu tasgabbeessuu hin dandeenye biyya isaayyuu jeequmsa kana har'a sodaa keessa boru maaltu natti dhufa boru maalan ta'a maaltu dhalachuuf deema isa jedhu uummanni hundumtuu sodaa guddaa keessa jira. Sudaan uummata biyya Itoophiyaa yookaan uummata Oromoo dabalatee jira. Itoophiyaa
keessatti kan daangeffamti Afrikaayyuu sodaa guddaa keessa jirti. Raafama guddaa keessa jirti. Kanaafuu muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed sochiin inni adeemsisaa jiru, hojiin inni hojjechaa jiru gaanfa Afrikaa suniyyuu sodaa nageenyaa irratti uumeera. Kanaafuu qabxiin sun sadaniinuu fashalaa'eera jechuudha. Kanarratti hundaa'ee hiriirri biyya Norway bakka inni dhufee magaalaa Oslo bakka inni badhaasa kana itti fudhateen dabalatee uummanni Oromoo qofa otoo hin taane sabaaf sablammiinis waliin bahaniiru. Mormiin badhaasa sun irratti dhiyaate baay'ee barbaachisaa fi kan yeroo isaa eege, kan bu'uura qabu, kan dhugaa irratti hundaa'ee sin jedhaan. Siyaasa miti kun. Waan qabatamaa lafarratti mul'atudha. Noobeelii nagaa badhaafame namichi garuu nagaa uumaan jiru. Nagaa booressaa jira. Uummata nagaa ajjeesaa jira. Uummata qeesaarraa buqqisaa jira. Uummata mana irratti gubaa jira. Uummata saamaa jira, saamsisaa jira. Kanaafuu akkuma jirutti kana mormuun yookaan kuni akka irraa mulqamu gaafachuun kan fudhatama qabuu fi kan dhugaa irratti hundaa'e, kan odeeffannoo qabatamaa irratti hundaa'e waan ta'eefu waan jajjabeeffamuu qabudha, waan itti fufuu qabudha illee jedhan. Tole, hedduu galatoome. Egaa akkuma koreen kuni badhaasa kana Muummee Abiy Ahmediif akka kennamu murteessaniini badhaasi kuni yeroo maleedha yookiis immoo primaachur jedhaniitu komii qeeqa kaasaa turanii. Inni kuni yeroo wanta qeeqame sanaa fi haala qabatamaa amma biyyattiin keessa jirtu wajjin gaafa wal bira qabdee ilaaltu badhaasi sun yeroo malee kenname. Kunis gaariidha. Yeroo jalqaba irratti warri badhaasni kun yeroo malee kenname hin ilaalamne, hin bilchaanne, yeroo isaa hin eegganne warri jedhanii mormaa turanii yeroo san balaaleffannaan irratti dhiyaatanii baay'een isaan balaaleffatanii turan. Akka dhuunfaattis haa ta'u akka gareetti beektonni, hayyoonni, qabsaa'onni baay'een badhaasa san yeroo isaa hin eegne jedhanii mo'anii turan. Yeroo san namoonni tokko itti gammachuu dhabuu baatullee malee wanti sun amma dhugaa taateetti. Kanaafuu yeroodhuma saniyyuu waan hin bilchaanne, waan qabatamaa hin taane irrattidha kan hundaa'eedha. Yeroo san mormamuunsaa sirrii ture. Amma immoo wanti sun mirkanaa'ee ifa ba'ee dhugaa ta'een jedha. Maaliif qabatamaa mul'achaa jira. Wanti gahaa namichi abdii galee ni haasa'e. Haasa'a qofaaf immoo haasa'a qofaan wanti dhufu hin jiru. Siyaasa keessatti hojjattee agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Haasoftee nama amansiisuun akkuma jiru, haasa'a keessuun garuu lafa qabatee hojiidhaan mul'achuutu irra jira. Ani sirii isaayyuu yeroo sanis wanti inni haasa'aa ture akkuma jirutti ta'e, wanti lafarratti ture yeroo saniyyuu haalli nagaa bu'uura ta'e itti dhaabbachuu danda'u hojiin sun hojjetamaa ture. Yeroodhuma saniyyuu fakkeenyaaf wal dhabdeen uummata Oromoof mootummaa kana gidduu jiru inni bu'uuraa fakkeenyaaf jaarmeyaan uummata Oromoo adda bilisummaa Oromoo waraanni bosonatti hafee ture yeroo san seera isaa haalaan qaamni sadaffaa gidduutti argamee sadarkaa addunyaa eegeen araarri sun akka hin buune kan hojjechaa ture, kan kufee ka'aa ture mootummaa Abiy Ahmed hoogganu. Kanaafuu qabatamaan yeroo saniyyuu mootummaan Abiy Ahmed nagaa booressuudhaaf akka jijjiiramni kun jijjiirama dhugaa hin taane gufachiisuudhaaf qabatamaan hojjechaa ture. Qabatamaan kun amma olola miti. Kanaafuu yeroo sun haala hin bilchaanne irratti, haala hin tasgabboofne irratti otoo hin ilaalamin jarjaraan ta'ee mormiin yeroo san ka'e sun mormii sirrii. Yeroo har'a immoo dhaabbannee duubatti ilaallu santu sirriidha, santu seera, santu dhugaadha. Maaliifuu shakkii fi sodaan qaama yookaan qabsaa'ota sun irraa dhiyaachaa ture amma lafa qabatee lafatti mul'atee jira. Sirriin turre jechuudha jalqabuma saasaniyyuu. Yeroo sana badhaasii fudhachuu gaafa dhufe muummicha Abiy Ahmed kan inni ibsa miidiyaaleedhaaf kennuu ture akka amaleeffatametti jechuudha. Garuu inni yeroo sana miidiyaaleedhaaf ibsa utuu hin laatiin badhaasa qofa fudhatee galee yeroo sana maaliif sitti fakkaata kan inni ibsa miidiyaaleef kennuu dhiise?
Kun gaaffii gaariidha. Namni waan nama fuulduratti dhiyaatee waan dubbachuu baqatuuf waa lamarraa ka'uu mala jedhe tanan ilaala. Inni tokkoffaan nama soba baatee deemutu waa'een ani sobe suni waan ani dhokse suni yoo natti kaasanii na gaafatan maalan jedhaa inni jedhu. Kun tokkoffaadha. Inni lammaffaa immoo ofumaaf iyyuu badhaasuma sunitti itti amanaa guutummaan isa jedhuun ilaala. Kanaafuu Abiy Ahmed tokkoffaa ofumaafuu nahuun ooluun jedheen yaadaan keessa isaatti hin eegne badhaasni kun nammoo hadhaa laata jedhee waan eege natti hin fakkaatu. Haa dubbatamu jijjiirama akkana jedhamee haa haasa'amu kana goone jedhee bakka deeme hundatti harka haa rukuchiisu malee haala hin bilchaanne san keessatti yeroo gabaabduu san keessatti haala wanti hundumtuu hin qulloofne uummanni kaan abdiidhaan sirbaa jira naaf darbuuf jira jedhee qabachuufan jira jedhee kunoo harkatti hidhachuufan jira jedhee gammachuu keessa hamileedhaan miira keessa galee ture. Innis immoo dubbii saniin jajjabeessaatii ture. Garuu immoo wanti kun sadarkaa addunyaatiin nageessee waan san nammoo hadhaa laata waan jedhu keessa isaatti namni kun ofitti hin amanne ture jedheen ilaala. Kun ilaalcha kooti. Kanaafuu sanirraa ka'ee ofumaafuu akkuma bakakkaa itti bu'een jedhaani badhaasni kun otoo hin eegiin irra yaa'e. Inni lammaffaan akkuma jedhee waan soba ta'e ofuufuu wanti inni beeku ni jira. Wanti qabatamaan hin hojjetamne akka isa hafaa jiru ni beeka. Nageenyi uummataa, nageenyi biyyattii kaabaa hamma kibbaatti, bahaa hamma lixaatti mirkanaa'uuf haala gabaabaadhaan to'atamuudhaaf akka hin jiraanne ofiifuu nu beeka. Keessattuu wal morkiin yookaan walitti bu'iinsi EPRDF yookaan mootummaa Addawaawwii keessa ture. Keessattuu garee Hiwaat garee bilisa baasaa uummata Tigraayii fi garee kaan gidduutti ture aangoodhaaf wal morkiin ture. Isaafis akka dhukkubbii mataa ture nan hubadha. Yeroo sanis ta'ee har'as. Saniif ka wanti sun gadi fageenyaan sodaa otoo qabu akkan wanti inni sobe akka jiru yookaan wanti fafakkeessaan jiru otoo jiru san qabatee addunyaa fuulduratti miidiyaalee ciccimoo gaazexeessitoota ciccimootu itti dhiyaata. Gaaffii ciccimaa itti kaasuu malu deebii gahaa deebii sadarkaa isaa eege deebii looreetiin noobeelii tokko kennuu qabu akka addunyaatti kennuu qabu waan hubateef of shakkee tokkoffaa waan hin qulloofne baay'eetu jira. Sobaan haguugamee tanan jira. Waan jiru qabatamaan waan baay'ee yeroo na gaafatan maal jedheen deebisa jedhee sodaarraa kan ka'e san dideen jedha. Dabalataan immoo qabxii guddaa ta'uu hin malu ta'a. Wanti afaaniis chaalenjii natti taate jedheetoo yoo waan sanillee qabxii keessa galfate namoonni tokko tokko sanillee ni dubbatu. Sunillee waan guddaa miti. Afaan iyyuu naa hiikaa jechuun ni danda'ama. Garuu kana lamaan irraa maddaa waan hin taanetu ta'e garuu. Tole. Egaa erga muummicha ministeera Abiy Ahmed badhaasa Noobeelii kan fudhatee booda dhiittaa mirga namoomaa hidhaan ajjeechaan dararaan keessattuu immoo erga ajjeechaa caaluun booda waan hedduudha kan ta'e hidhamtooti hooggantooti siyaasaa hundumtuu mana hidhaatti guuramaa jiru. Sagaleen uummataa ukkaamamaa jira. Intarneetiin irra deddeebi'amee yeroo garaagaraa cufamaa jira. Miidiyaan bilisaan akka socho'u jedhee waadaa seene hundumtuu mana cufamee jira. Waadaan yeroo sana seene amma tokkoyyuu bakka hin jiru. Badhaasni kun hojii muummicha Abiy Ahmed gara jabinaan raawwachaa jiru kana tumseera jettaa Tsaggaayee. Badhaasni sun hojiin hojjechaa jiru kana ni tumsa jechuudhaaf xiqqoo na rakkisa. Maaliifuu badhaasni sun badhaafameera si badhaasneerra jechuun
jijjiirama kana itti fufsiisii nagaa uummataa buusii akka koreen Noobeelii sun himutte jechuudha. Waan kana hojjetteettaa gara fuulduraatti immoo itti caalaayyuu hojjedhu kana godhii kana itti fufii akka jajjabeessuuti ture jechuudha. Inni garuu haala hin taaneen itti fayyadameera. Haala saniin yoo ilaalle wanti sun shoora guddaa taphatee fiira. Addunyaan xiqqooshii irraa dubbachuudhaaf jalqabumarraa qabee yeroonni jijjiirama kana karaa irraa maqsuu calqaba. Yeroo inni mirga dura nan kenna jedhetoo yookaan dimokiraasii sirna dimokiraasii nan ceesisa biyyattii kana sirna dimokiraasiitti nan ceesisa jedhee abdii kenne xiqqoodhaan sharafuu calqabu. Kan addunyaan yookaan international community'n tokkichumaan dura hin dhaabbanne yookaan irraa dubbachuu hin calqabne badhaasni Noobeeliin sun xiqqooshii waan taphatte ni qabdiisa jedhuun ilaaluu ni dandeenya. Garuu immoo wanti qabatamaan ilaalaa jirru murtoo mataa isaatii isatu murteeffatee mootummaa abbaa irree ta'uu durumayyuu karoora of keessaa qaba aangoo jaalata. Amal muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiy Ahmed kan inni rakkoo amma uumaa jiru kana hunda isa uumsise jaalala aangoo irraa qabuun jedhaani. Aangoo jaalata. Namni aangoo jaalatu biyyaaf hin yaadu, lammiif hin yaadu, sabaaf hin yaadu, nagaa addunyaatiif illee hin yaadu. Abiy Ahmed duraan dursee jalqaba irratti jijjiirama jedhee yeroo haasofsiisu mormitoota hundumayyuu waliin hojjechuudhaaf biyyattii kana tasgabbeessuudhaaf sirni demokraasii lafatti ijaaruudhaaf lafa dhaabuudhaaf waa kana keessatti inni qabatamaan inni guddaan kan ture filannoo haqaa fi bilisaa adeemsisu. Filannoo haqaa bilisa ta'e sun irratti immoo Abiy Ahmed kan kobaasaatti ilaalaa ture. Mo'achuu nan danda'amoo hin danda'amu isa jedhudha. Kan inni ilaale yookaan haalli qabatamaan kan inni agarsiise muummichi ministeeraa kun filannoo akka mo'achuu hin dandeenye mirkaneeffachuu isaati. Yookaan gareen guutuutti gareen sirna nafxanyaa deebisee uummata Itoophiyaa irratti ijaaruu barbaadu sun filannoon haqaa fi bilisa ta'e yoo taasifame akka mo'achuu hin dandeenye duraan dursee ni haalatu itti agarsiise. Kaka'umsa sabaatu itti agarsiise. Sochii qabsaa'ota Oromoo keessattiyyuu qabsaa'otni Oromoon akkatti inni socho'e jaarmayaan Oromoo uummanni Oromoo akkatti inni socho'e Abiy Ahmediin abdii kutachiise. Aangoo jaalata kanan jedhe asirratti naa qabadhu. Odoo aangoo hin jaalatu ta'e otoo saba yaada ta'e biyya yaada ta'e nagaa yaada ta'e rakkoo hin qabu seenaa dalageen filannoo haqa bilisa ta'e adeemsiseen aangoo koo qaama uummanni filatetti dabarseen nama seenaa ta'ee anis aangoo gadhiisatoo jedhee murteeffatee rakkoon amma jiran kun hundumtuu hin dhufu ture jedheen yaadaan akka yaada kootti. Garuu waan aangoo jaalatuuf kuni ta'uu hin malu kuni ta'uu hin qabu ani itti fufuun qaba jechuudhaan jijjiirama sun illee karaarraa maqsee jechuudha. Karaa tokkoon nama Noobeelii nagaa mo'ate godhee of ibsaa karaa biraatiin garuu nama diktaataree yookaan mootummaa abbaa irree keessattiyyuu ajjeechaan deemaa jiru amma hidhaan deemaa jiru kana durayyuu ta'ee hin beeku haala nu jechisiisu keessatti adeemaa jirra amma. Haatiif abbaan ilmaan isaanii fidaa jedhanii hidhamaa jiru, ajjeefamaa jiru, manni irratti gubachaa jira. Namni waliif badii waliitiif illee akka gaafatamu otoo hin taane otoo hin balleessin kana qofa otoo hin taane namoonni jijjiirama kana keessatti shira guddaa taphatan. Qabsaa'onni jijjiirama kanaaf halkanii guyyaa dadhaban isaanillee aangoo yookaan ajajaa TPLF jalaa isa baasee masaraa mootummaa mana hidhaatti itti cufamee jira. Har'a mootummaan Itoophiyaa miidiyaa kophaatti to'atee warra kaan sagalee haguugee warra kaan sagalee cufee wanti miidiyaa biyyattii irraa waan gurraafillee nama suukanneessudha. Wanti dubbatamu keessattiyyuu mirga sabaaf sablammii biyyattii Itoophiyaatti keessattiyyuu Oromoo sadarkaa tokkoffaa kaa'uudhaan qabsaa'ota Oromoo
qabsaa'ota ololli qabsaa'ota Oromoo irratti oofamaa jiru, ololli miidiyaa Oromoo irratti oofamaa jiru, ololli hooggana Oromoo irratti aktivistoota Oromoo irratti oofamaa jiru kan baay'ee abdii nama kutachiisuu fi mootummaan sun mootummaa anti Oromoo yookaan jibbiinsa Oromoof Oromummaa irratti oofuudhaaf haga dhumaa irratti waan sanillee bakkaan ga'uudhaaf socho'aa jiru ta'uusaa waan mirkaneessuudhatu mul'isa. Kanaafuu haalli adeemsi amma jiru kunis baay'ee sodaachisaa natti fakkaata. Tole, egaa himatii har'aa waldaan ogeessota seeraa Oromoo idil addunyaa dhiyeesse kuni fudhatama qabaayii badhaasi kun irraa mulqamuu hin danda'a isa jedhuu fi achumaan yaada kee gabaabsiitii sagantaa keenya asuma irratti goolabna. Hayyeeka dura waldaan ogeessota seera Oromoo idil addunyaa kun qabxiin isaan lafa kaanii dhiyeessan qabxii qabatamaa fi dhugaa ta'edha. Fakkeenyaaf rakkoon nageenyaa biyyattii keessa jiraachuun ajjeechaa gurguddaan raawwatamuu fi mootummaanis immoo ajjeechaa gurguddaa ta'an kana seera yookaan garee walaba ta'een qulqulleessee uummataaf himuu addunyaadhaaf himuu qophii ta'uu dhabuusaa biyyattiin jeequmsa keessa akka jirtus lafa kaaniiru. Namoonni isa qeeqan hidhamanii jiru jedha. Kunis qabatamaa aktivistoonni, gaazexeessitoonni, hooggantoonni Oromoo gurguddaan sabni akka ija isaatti ilaalu hundumtuu guurramanii mana hidhaa itti cufamee jira. Kana qofa otoo hin taane filannoon bilisa ta'e geggeeffamuu otoo qabu yeroo hin beekamneefis dabarsamaniiru. Kanaafuu waldaan ogeessota seera Oromoo idil addunyaa kun qabxiiwwan kana kan dhugaa ta'an jechuudha. Kan ragaadhaan deeggaraman irratti hundaa'ee mormii kan dhiyeeffateera. Akka muummicha ministeeraa Itoophiyaa kanarraa mulqamuuf gaaffii isaa koree noobeelii kanatti galcheera. Garuu gaaffiin ati jettee noobeeliin kun ni mulqamaa isa jedhudha. Akka waliigalaatti yeroo ilaallu badhaasni kun mulqamee yookaan mulqamuu baachuu isaa natti hin fakkaatu. Maaliifuu badhaasni kun durumas mormamaa ture akkuma duratti dubbanne waan qabatamaa irratti hundaa'ee waan hin bilchaanne waan yeroon isaa hin geenye akka ta'e mormameera. San booddee immoo hojiidhaan mirkanaa'eera. Namni sun sadarkaa suniif hin malu, namni sun badhaasa suniif hin malu kan jedhu qabatamaan lafa taa'eera. Kanaafuu ammas koreen kun waldaan ogeessota seera Oromoo idil addunyaa kun kan inni dhiyeesse haa mulqamuuf seerumaan dhugumaan haa mulqamuuf qofa otoo hin taane akkuma yaaddachiisa akka ta'u abdii fi galmi keessan badhaasa kana nama saniif kennitanii fi akka galma hin geenye beekuu qabdu isa jedhu ergaa ni dabarsa. Xiyyeeffannaan itti aanus akka kennamu haalli biyyattii sun keessa jirtu sun hawaasni addunyaa gurrasaa garas ijasaa garas akka godhatu akka hubatu akka ilaalu dhiittaan mirga namoomaa karaa adda addaatiin illee Amnesty International dabalatee gabaafamaa jiru kunis dhageettii akka argatu kakaasuudhaaf kan yaade yookaan kaayyoo kan godhatee isa jedhuun hubadha malee haga ammaatti kan yoo ilaalle koreen kun yeroo tokko badhaasee kan irraa mulqe hin dhageenye hin dubbisnesi. Kanaaf fakkeenya kan ta'uu danda'u fakkeenyaaf bulchituun Aung San Suu Kyi biyya Neemaar suni erga badhaafamtee booddee uummata musliimotaa Rooyingaa irratti badii guddaan taasifameera. Fixiinsi jiinosaayid geggeeffamee tureera. Ishiinis erga san mo'attee san dhaabuudhaaf dhaabsisuudhaaf yookaan hambisuudhaaf sochiin ishiin taasifte baay'ee quubsaa miti yookaan gahaa miti jedhamee akka irraa kaafamu yookaan akka irraa mulqamu gaafatamee ture. Wanti sunis garuu hin taane koreen noobeelii kun maal jedhaa kan badhaasa kana kennunuu fi isa itti aanee dhufuuf otoo hin taane isa darbee fi kanaafuu erga nuti badhaafne wanta nuti erga badhaafne ta'uuf nuti itti gaafatamaa miti waan jedhaniifu akkan ilaalaa jirutti qabatamaan irraa hin mulqamu mala garuu immoo kaayyoon iyyannaa kanaas yookaan kaayyoon galmee kanaas irraa kaafameera isa jedhu dhaga'uudhaaf qofa natti hin fakkaatu. Garuu akkuma jedhee xiyyeeffannoon addunyaa yookaan hawaasa idil addunyaa gara sun akka ta'uuf mootummaan kun saba isaa fixaa akka jiru, biyyattii diigaa akka jiru, biyyattii Itoophiyaa qofa otoo hin taane gaanfa Afrikaa akkuma jirutti zoonii suniyyuu
zoonii lolaa fi zoonii jeequmsaa gochuudhaaf akka hojjechaa jiru addunyaan gurrasaa garas akka qabatu ijasaas garas akka ilaalu dhiibbaa karaa adda addaatiin illee akka irratti taasisuuf ni gargaara. Kanaafidha kan dhiyaate natti fakkaata malee qabatamaan irraa mulqameera jedhamee hin dhageenyu ta'a. Tole Tsaggaayeen hafeerraa qophii keenyaa kabajjee yaada bal'aa nuu laattee fi maqaa daawwattoota Oromiyaa Miidiyaa Neetwoorkiin hedduu galatoominsiin jedha. Egaa daawwattoota keenyaa qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessee Allattuu Bishanii ogeessa teeknikaa yaadataa lamuu waliin ta'uun ture. Qophii keenya kanarraa asumarratti goolabnaa qophii biroo nagaa walitti deebinutti turtii gaarii isiniin jenna.